40 darban kana keessatti har'as ba'aa humnaa ol ta'e baatee jiru. Kaan qabeenya isaa gurguree qabeenya isaa nyaatee irratti duroomee ummanni kun garuu hiyyummaa keessa dubartafummaa keessa rakkoo hammaataa keessa akka jiraatu taasifamaa turee jira. Boqonnaan kun cufamuu qaba. Keessattuu akka sila bulchaan godinaa kaase magaalaan Finfinnee waan hedduu godina addaa keessaa argatti. Wanti ishiin godina addaatiif kennitoo jiraate rakkoo qofa. Kun ammaan booda hin ta'uu hin danda'amu. Amma yoonaa utuu bishaan hin dhugin nama bishaan obaasneerra. Utuu hin nyaatin nama nyaachisneerra. Utuu hin jiraatin nama jiraachisneerra. Ammaan booda walqixxummaadhaan karaa hundumtuu walqixatti hin jiraatu kan keessatti uumamu malee tokko fayyadamee tokko taa'ee kan laalu ta'uu hin danda'u. Uummanni godina addaa tuffatamaa, eenyummaa isaatiin tuffatamaa, eenyummaa isaa akka gadi cabu, akka ofitti qaana'u, akka mataa ol qabatee hin deemne, akka oromummaa isaatiin hin jiraanne gochuudhaaf yaalii guddaa godhame ammas godhamaa jira. Keessattuu maqaa ijaarsa seeraan alaatiin, maqaa bittaa lafaatiin weerarri gaggeeffamaa jiru kun weerara eenyummaa keenya irratti gaggeeffamaa jirudha. Mallaqa ramadanii, nama ramadanii, hooggansa nu keessaa bitatanii saamicha ammana hin jedhamne gaggeessaa jiru. Namoonni as keessa jirtan, warri lafa gurgurtan, oo jiraattan, lafa irrattis samii irrattis dhiifama argattan. Eenyummaa namni eenyummaa dhaloonni kitaaf kitila itti dhabame gurguraa jirtu waan ta'eef. Kanattanis siniin sifaa'u. Warri lafa qabdan akkuma abbootii keenya kaleessaa utuu beeloftanii du'aa malee, utuu rakkattanuu rakkoo keessatti darbaa malee eenyummaa ijoollee keessanitti dabarsuu qabdan. Eenyummaa oromummaa dhalootatti darbuu qabu gurgurtanii hin darbina. Mootummaan naannoo Oromiyaa weerara waggaa 150 ture amma karaa ammayyaa ta'een maqaa mallaqaatiin, maqaa bittaatiin, maqaa ijaarsa seeraan alaatiin gaggeeffamaa jiru kana araarama tokko malee tarkaanfii fudhachaas jira. Wacni fe'ee yoo jiraate olaantummaa seeraa kabachiisuudha duubatti hin jiru. Abbaan barbaade waan fedhe fedha malee, waan fedhe yaala malee olaantummaa seeraa ni kabachiisa. Oromummaan akka cabu, akka diigamu, oromummaan salphina akka ta'u, oromummaan ammas gadaantummaa keessa akka jiraatu waan samiidhaa gadi jiru hunda yaalaa jiran. Maqaballeessi irraa hanga fonqolcha mootummaatti waaqni Oromoo waan nu bira jiruuf, dhugaa waan nu bira jiruuf aggaammiin kamiyyuu milkaa'uu hin danda'u. Qabsoon Oromoo, injifannoon Oromoo itti fufa. Aggaammiin eenyummaa keenya irratti taasifamu. Aggaammiin hundeewwan bu'uuraa keenya ta'an, eenyummaa keenyaa ta'an irratti gaggeeffamu. Aggaammiin lafa irratti gaggeeffamu, saamicha lafaatiin. Aggaammiin afaan Oromoo irratti gaggeeffamu. Fudhatama tokko illee hin qabu. Lafa keenya ni bulchinaa, lafa keenya ni misoomsinaa, lafa keenya saamtota keessaaf alaa jiran irraa ni ittisnaa. Oromoon irratti ijaaramee, irratti cimee abbaa qabeenyummaa isaa mirkaneeffataa biyya isaa ijaaraa itti fufa. Afaan Oromoos
afaan guddaan biyya kana keessa jiru amma afaan Oromooti. Afaan guddaan biyya kana keessa jiru afaan Oromooti. Afaan Oromoo guyyaadhaa guyyaatti guddachaa jiru. Namni jaalates jibbees afaan Oromoo ammaan booda duubatti deebi'uu hin danda'u. Caalmaatti akka guddatu naannolee ollaa afaan, naannolee Beenishaangul, Gaambeellaa, Sumaalee, naannolee kibbaa, godinaalee adda addaa daballee qindoominaan waliin hojjechaa jiru. Afaan Oromoo kana caala akka dagaagu, akka guddatu mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo addaatiin hojjetaa kan jiru. Kanaa alatti barreeffamaan maxxansaan caalmaatti afaan Oromoo akka guddatu sadarkaa Afrikaatti mana maxxansaa guddaa ta'e tokko mootummaan naannoo Oromiyaa ijaarsisee xumuraat kan jiru. Kanaaf afaan Oromoo caalmatti misoomsaa, caalmatti guddisaa, akka kaanis faayidaa isaatiif jecha, jireenya isaatiif jecha, dinagdeedhaaf jecha akka inni baratu caalmatti jajjabeessaa afaan Oromoo akka dagaagu, akka bal'atu kan taasisu ta'a. Kan afaan ol qabatee keessattuu tajaajila adda addaa magaalaa Finfinnee keessa jiru. Uummanni godina addaa magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoodhaan tajaajila argachuudhaaf akka isa dandeessisu qophiin kallattii hundaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasumas mootummaa federaalaatiin qophiin taasifamaa jira. Kana goonee akka caalmatti qabsoon keenya hundee gadi fageeffatu taasisuutu nurra jiraata. Uummanni keenya hubachuun kan irra jiraatu qabsoo hamaa keessa jirra. Waan waggaa 150 abbaan barbaade dhimma itti ba'aa ture, abbaan barbaade akka barbaade nu gochaa ture, reefu nu harkatti gale. Nu harkatti galee kan jiru kana guututti dhuunfachuudhaaf, guututti dhalootatti ceessuudhaaf, guututti dhimma itti ba'uudhaaf hojii guddaa nu barbaachisa. Qabsoo cimaa nu gaafata. Oromoon waa'ee aangoo kana dhandhama isaayyuu hin beeku. Dhandhamni isaayyuu nu hin galle maal akka jedhu. Warri kaan abjuudhaan irree dhandhama san keessa jiraatu. Kanaaf hawwiin isaanii, abjuun isaanii halkanii guyyaa wanti isaan fedhanii fi wanti isaan karoorsan akkaataa waan nu harka gale kana nu harkaatti baasanidha. Kan ammoo karaa sadiin hojjechaa jiru. Tokkoffaa Oromoon mataansaa aangoon kun maal laa godhee jedhee akka inni of shakku, akka inni kan kiyyaa jedhee fudhanne, akka inni maalan irraa fayyadamee jedhee burjaaja'u gochuudha. Dafanii otuu dhandhamni kun nuuf galeen xumuramin akka addaan citu gochuudha. Dhandhamni akka nuuf hin galle gochuu irratti hojjechaa jiran propagaandaadhaan. Lammaffaa ashaaxira samiidhaa gadi jiru hunda yaalaa jiran. Fonqolcha mootummaa yeroo meeqa nutti yaalan? Ajjeechaa yeroo meeqa yaalan? Dinagdee kuffisuudhaaf yeroo meeqa hojjetan? Kana hojjechaa jiran. Sadaffaa Oromoo addaan qooduudhaaf, tokkummaa Oromoo diiguudhaaf, tokkummaa hoggansa Oromoo diiguudhaaf, tokkummaa Oromootaa bu'uurarraa buqqisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiran. Ajandaa adda addaa bocanii, mallaqa dhangalaasanii, waanuma kaleessa waggaa 150 qe'ee keenyarraa zarafaa ba'an deebisanii nurratti dhangalaasanii nu diiguudhaaf hojjechaa jiran. Kana qeerroon otuu jiru, dhaloonni Oromoo amma jiru kun otuu jiru, jaarsi biyyaa abbootiin gadaa otuu jiranuu hawwiin kun milkaa'uu hin danda'u. Qabsaa'onni Oromoo bara kanaa otuu jiranuu hawwiin diinota keenyaa milkaa'uu hin danda'u. Oromoon tokkummaa isaa eegee halkanii guyyaa wal hubatee kallattii maraanuu karaa fedhii fi faayidaa isaatti kabachiisu, karaa walqixxummaadhaan, obbolummaadhaan ummatoota biraa faana, ummatoota cunqurfamoota kaan faana akkaataatti jiraatu waliin halkanii guyyaa hojjetaatti fotaanan wanti
kana duubatti deebisuu danda'u hin jiru. Wanti injifannoo Oromoo kana qabsoo Oromoo kana duubatti deebisuu danda'u jiraate tokkummaan Oromoo diigame qofa. Kana achitti diinni boqonnaan isaa cufamee jira. Barri isaa itti darbee jira. Itti bari'ee jira. Waraabessa itti bari'e. Kanaaf tokkummaan Oromoo akka cimu, afaan Oromoo caalmatti akka dagaagu, tokkummaan Oromoo akka cimu, qabeenyi keenya lafti, eenyummaan keenya akka dabarfamee qaama biraa harka hin galle gochuudhaan harka wal qabannee Oromiyaan akka misoomtu, hiyyummaan akka cabu halkanii guyyaa hojjechuun nurra jiraata. Wanta raasitti eebbisne kun hospitaalli kun ummata godina addaatiif hojiiwwan amma hojjetaa jirru hojii xixiqqaadha. Hojii babal'aa hojjechuu nu gaafata. Diinagdeedhaan dhiibbaatti dhufu ummanni kun akka dandamatu, diinagdeedhaan akka cimu gochuu nu gaafata. Jireenyi isaa akka fooyya'u gochuu nu gaafata. Balaawwan itti dhufan akka dandamataa as ga'e ammaan boodas balaa kamiyyootti dhufe dandamatee ummata dhaabbachuu danda'u akka ta'u halkanii guyyaa hojjechuu nu gaafata. Isa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii maraan xiyyeeffannoo kennee qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan kallattii godina kana keessatti jijjiiramni dinagdee ariitiidhaan dhufurratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa kan jiru. Hospitaalli kunis caalmatti hospitaalota naannoo kana jiran faana akka dorgomaa ta'u, uummata keenyaaf tajaajila gahaa akka kennu, dhiyeessii adda addaa yeroodhaan dhiyeessuudhaan hakimoota maashinii kanaaf barbaachisu qoricha kana dhiyeessuudhaan tajaajila qulqullina qabu akka argataniif hojjetamutu irra jiraata. Ogeessonni fayyaa asitti ramadamtanii jirtan carraa guddaatu isin dhaqqabe. Uummata goota kana biyya Abbabaa Biqilaa biyya gootota hedduu kana keessatti argamtanii uummata kana tajaajiluudhaaf carraa guddaa argattan. Carraa kana qixaatti fayyadamaa. Aantummaadhaan, naamusa cimaadhaan, jaalalaan, kabajaan tajaajilaa. Wanti kaffaltii siniif kaffalamu kaffaltii xiqqaadha. Kan hunda keenya hayyuu xiqqaadha. Kan argattan Rabbi irraa argattan. Eebbarraa argattan, dhaloota irraa argattan. Uummata otuun barsiisi nu barsiise, otuun baratiin nu barsiise, otuu beela'oo otuu rakkatuu asiin nu ga'e kanarraa boqonnaa isaa keessaa gammachuu arganna. Boqonnaa isaa keessaa ulfina arganna. Kanaaf uummatatti siqaa, ofitti kennaa, jaalalaan tajaajilaa. Warri immoo jaalalaan tajaajiluu hin barbaanne yoo jiraatan immoo rakkatinaa. Iddoo biraa deemaa. Uummanni keenya qabeenyi kun qabeenya guddaadha. Naannoo kana kunuunsuudhaan biqiltuu asitti dhaabbate kana kunuunsuudhaan akka wanta as jiru kun waan tokko isaa utuu hin badin qulqullinaan tajaajila barbaadaniif akka ooluuf cimsanii irratti hojjechuu qabdan. Kana gochuudhaan caalmatti akka jijjiiramni dhufu akka honnatamee namni hojjetu uummannis deeggarsa barbaachisu gochuu qabdan. Bu'uuraalee misoomaa kaanfaan wal qabatee karaa kanaan karaa godina addaa caafii biraatti daandii baasu Finfinnee keessa utuu qaxxaamuriin daandiin bahu bara kana qabamee jira. Sandaafarraa wanta goggoruu baadhe Bishooftuu. Kanaaf daandiin asiin karaa Adaamaatti sin baasu bara kana qabamee jira. Asfaaltiin inni sin hojjetamaa. Ibsaan kanneen biroos ammaan booda abbaan barbaade bishaan dhuguu dhiisee nu galchuu utuu manni jiru asitti jiru hooggansa godinaadhaaf kallattiin kennamee jira. Utuu uummanni naannoo kana jiru hin dhugin hin jiraatin piroojeektiin haaraa ammaan booda hojjetamu hin jiru. Kun ifatti beekamutu irra jiraata. Uummata keenya nuyi jibba hin qabnu, nuyi nama dhiibuu hin barbaannu. Waanti hojjetamu garuu hunda fayyadamaa gochuu qaba. Nama hunda fayyadamaa gochuu qaba. Tokko kan taa'ee rakkatu kan boo'u, kaan immoo kan kaanitti dhimma itti ba'u ta'uu hin jiraatu. Hojimaanni kun warra kaleessaa faana darbee jira. Boqonnaan sun cufamee jira.
Kanaaf wal qabannee halkanii guyyaa akka uummanni keenya misoom, akka uummanni keenya fayyadamaa ta'u hojjechuun nurra jiraata. Jibbi tuffiin kan nama jibbuuf kan nama tuffatu balleessa. Warri nu jibban, warri nu tuffatan ofiif tuffataman, ofiif badu. Kana amma yoonaas argaa jirra. Nuyi dhiifamaan garaballinaan jaalachuu, kabajuu, seera hojimaata kabachiisuu, obbolummaan akka cimu gochuu, warra jibbiinsaan machaa'an, warra tuffiidhaan of wallaalan immoo karaa qabsiisaa deemu, olaantummaa seeraa kabachiisuu. Kanarratti cimsinee hojjennu beekaan keenya, qeerroof qarreen keenya, uummanni keenya hundumtuu harka wal qabatee sadarkaa jiru hundatti wal hubatee tokkummaadhaan halkanii guyyaa kallattii maraan ergama isaa ba'uudhaaf hojjechuu danda'utu irra jiraata. Carraan keenya nama harkaa bira miti kan jiru, nama biraa miti harka kan jiru, carraan keenya nu harka jira. Isa kanaaf namni hundumtuu beekumsa qabuun, humna qabuun, dandeettii qabuun halkanii guyyaa tattaafachuu, qabeenya horachuu, beekumsa horachuu, humna qabaachuu, waliin hojjechuu cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana dhimma tajaajila lammummaa labsee jira. Tajaajila lammummaa kanaan amma yoonaa hojii gurguddaan hojjetamee jira. Isa kanaaf hojii amma yoonaa hojjettaniif, deeggarsa amma yoonaa waliif gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Bara nu fuulduraas deemu kana bara 2012tti tajaajila lammummaa caalmatti cimee namni hundumtuu duudhaa Oromummaa isaatti deebi'uudhaan Oromummaa gabbisuu, sirna gadaa dagaagsuu, wal jaalachuu, wal kabajuu, safuu waliif qabaachuu, duudhaa Oromummaatti deebi'uu irratti halkanii guyyaa hojjechuu danda'u nurra jiraata. Dhimmi tokko diinota keenya kan gubaa jiru eenyummaa keenyatti haa deebinu kan jennedha. Akka eenyummaa keenyatti deebinu hin barbaadamu. Eenyummaa keenyatti hoo deebine hin cimna, wal dhaggeeffanna. Duudhaa keenyatti hoo deebine safuu waliif qabaanna. Duudhaa keenyatti hoo deebine haala diinaa xiinxallee diina akkaataatti mo'annu barra. Diina faana akkaataatti jiraannu barra duudhaa keenyatti hoo deebine. Kanarratti halkanii guyyaa duudhaa Oromummaa irratti deebi'uu irratti abbootiin gadaa, jaarsoleen biyyaa, hayyoonni keenya xiqqaa guddaan hundumtuu wal barsiisuu, wal hubachiisuu, Oromummaan maal akka ta'e barsiisuu yeroo keenya kanarratti gubuu danda'utu nurra jiraata. Inni lammaffaa halkanii guyyaa hojjechuudha. Halkanii guyyaa tattaafachuu. Harki boqotee taa'u, namni boqotee taa'u Oromiyaa keessa jiraachuu hin qabu. Yeroo qabu hunda of misoomsuudhaaf, naannoo isaa misoomsuudhaaf, rakkataa gargaaruudhaaf itti gargaaramuu danda'utu irra jiraata. Tattaafannee yeroo qabeenyi itti horannu amma. Yeroon hojjennee itti of jijjiirru amma. Sadaffaan dorgomaa ta'uudha. Dhaloonni keenya dorgomaa ta'uu qabu. Beekumsaan, teknooloojiidhaan, siyaasaan, saayinsiidhaan hundi keenya iyyuu dorgomaa ta'uu qabna. Dirree hojii irratti bobbaane hunda irratti dorgomaa ta'utu nurra jiraata. Dirree irratti bobbaane hunda irratti halkanii guyyaa hojjechuu danda'u nurra jiraata. Akkuma ji'a darbe biqiltuu dhaabdanii addunyaa irratti Oromoon maal gochuu akka danda'u miiliyoona 211.9 dhaabdanii agarsiistan waa hundaan akkasitti addunyaa irratti dorgomaa ta'u nurra jiraata. Kanaaf dorgomummaadhaaf tattaafachuu qabna. Uummanni godina kana gootota addunyaa irratti dorgoman hedduu baase. Silashii Seen, Abbabee Biqilaa waan addunyaa irratti hin danda'amne nama raawwate. Luka Duwwaa kiiloomeetira 42 waan amma yoonaa namni biraa deebi'een hojjetee darbe. Kana dhaloonni kun har'a gochuu kan qabu. Gama hundaanuu akkanatti dorgomaa ta'uu danda'u nurra jiraata. Maaliif mandara as jiru kanaan waan Itoophiyaa keessa jiruun dorgomna taanaan hiriguu ga'uu hin dandeenyu. Maaliif wanti qaamni wajjin dorgomamu hin jiru. Wanti dorgomamus hin jiru. Kufaasitu jira.
duubattafummaatu jira. Addunyaa faana dorgomuu kan qabnu. Arfaffaan qulqullummaadha. Ilaalchaan qulqulluu ta'uu, naannoo keenya qulqulluu gochuu, mana keenya qulqulluu gochuu, qe'ee keenya qulqulluu gochuu, magaalaa keenya qulqulluu gochuu, ganda keenya qulqulluu gochuu, waan uffannu qulqulluu gochuu, qulqullummaa, qulqulluu ta'uu. Shanaffaa waliif tumsuudha. Tokkummaadhaan hojjechuu, waliin tattaafachuu, waliin dafquu, waliin jijjiiramuu, qonnaan bulaan waldaa gamtaadhaan ijaaramuu, dargaggeessi ijaaramuu, dinagdee irratti, hawaasummaa irratti waliin ijaaramnee hojjechuu, siyaasa irratti ijaaramnee hojjechuu nu gaafata. Kana shanan irratti xiyyeeffannee hojjenna taanaan waan lama yeroo gabaabaa keessatti milkeessina. Tokkoffaa dhaloota mo'atamuu hin dandeenye, dhaloota oromummaa isaa irraanfachuu hin dandeenye, dhaloota waanuma xixiqqaadhaan gowwoomfamee duubatti deebi'uu hin dandeenye, dhaloota injifataa ta'e, dhaloota oromummaa dhalootaa dhalootatti dabarsuu danda'u yeroo gabaabaa keessatti ijaaruu dandeenya. Sirni gadaa kana godhe. Sirni gadaa dhaloota ijaara. Dhaloota waan ijaareef waggaa 3,000 mo'annaadhaan itti fufe. Sirni gadaa waan biraa miti kan godhu dhaloota ijaara. Oromummaadhaan nama ijaara. Kana dhabuu keenya waggoottan darban maraammartoo keessa kan nu akka gallu kan nu taasise. Kana sirreessina taanaan wanti nu dhaabu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf dhaloota ijaaruu irratti, dhaloota of beeke, dhaloota oromummaadhaan cime, dhaloota qabsaa'aa ta'e, dhaloota waa hundaan injifachuudhaaf halkanii guyyaa tattaafatu uumuu qabnaa isa milkeessine. Lammaffaa beekumsa dandeettii qabeenya nama bira jiru qindeessinee Oromiyaa misoomte, Oromiyaa cimte ijaaruu dandeenya. Isa kanaaf tajaajila lammummaa kallattii maraan akka hundee gadi fageeffatu cimnee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Kana goonee jennaan yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaa ijaarree Oromiyaa waa hundaan cimtuu taate fedhii faayidaa Oromootaa kabachiisuu dandeessu, sadarkaa barbaadamutti jijjiirama barbaadamu galmaan ga'uu dandeessu, lafa qabsiisuu dandeenya. Kana goonee jennaan injifannoo yeroo tokko mul'atee baduun ta'an injifannoo dhalootaa dhalootatti darbuu danda'u dhugoomsuu dandeenya. Kanaafuu hospitaala kana keessattis, kana alattis kana irratti cimsinee hojjechuu qabna. Dhumarratti keessattuu daa'imman keenya akka nyaata madaalawaa nyaatan, akka sammuu isaanii misoomu, akka sammuu dorgomaa qabaatan hojjechuu danda'u nurra jiraata. Ammas haawwan manatti daa'an jiran, ammas daa'immaniif kunuunsa barbaachisuun goonu rakkoo guddaatu jira. Isa kana jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Daa'imman keenya har'a irratti cimsinee hojjennu egeree keenya murteessu. Daa'imman keenya har'a akka sammuu isaanii misoomu, nyaacha madaalawaa akka argatan goonu nama yaaduu danda'u, nama saayinsii maddisiisuu danda'u, nama jijjiirama fiduu danda'u uummachuu dandeenya. Kanaaf nyaatni madaalawaa akka jiraatu, namni nyaata madaalawaa akka nyaatu cimsinee hundi keenya xiyyeeffannoo kennee hojjechuu nurra jiraata. Ni injifannaa, injifannoon keenyatti fufaa. Barri dhufu kun bara gammachuu, bara badhaadhinaa, bara caalmatti injifannoo keenya hundeetti gadi fageessinu, caalmatti dhaloota ijaaru akka nuuf ta'uun hawwaa. Galatoomaa, ulfaadhaa.